Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan yuutuubii kiyya jalatti argamtan hundi keessaniyyuu bakka jirtan hundatti nagaaf raamanni isin bira haa jiraatu. Haadhamoo aappii bareedaa namoota islaama taataniif isiniif qabadhee dhufeera. Aappiin kun aappii baay'ee namatti toludha. Aappii kanarraa waa danuu barattan jedhee yaada. Hadiisa adda addaa du'aayii namoonni quraana haffazuu barbaadan aappii kanaan fayyadamuu dandeessan. Keessatti ijoolleen namoonni biyya arabaa jirtan waayifaan daataadhaan fayyadamtan, namoonni intarneetiidhaan hojjetan fayyadamtan hundi keessaniyyuu aappichi kun waa intarneetiin gatii hojjetu jennaan buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Aappiin kun kan namatti tolu warri shamarranii sagalee shamarraniitiin kan qaraasisu jira, kan dhiiraas illee ni jira. Jarri shamarranii yeroo qaraatanu dhiirri kan nama qaraasisu, kan dhiirri namatti qaraasisu namaaf galuu dhiisuu danda'a. Amma immoo kan dhiiraa kan shamarran nama barsiisu jechuudha. Shamarran kan nama qaraasisantu jiranii irra deddeebi'anii yeroo sadi ayyaata tokkorra yeroo sadi irra deddeebi'anii nama qaraasisanii jechuudha. Kanaaf aappii kana isinii jaaladhee isiniif qopheessee viidiyoo isaa isiniif hojjechuufan yaale jechuudha. Hamma gara aappichaatti isin dabarsaa. Aappii kana pileestoorii keessaa ni argattanii. Awwaanaan pileestoorii koo keessaa bakka hin jiru keessatti pileestoorii bakka hin jirutti waan hin hojjenneef googil kiroomii keessaan buufadhaa. Kanaaf gara pileestooriitti argachuu ni dandeessan isinii. Aappicha fayyadamuudhaaf maal jettanii seentanii qur'aan for all jettanii yoo buufattan ni argattanii googil kiroomii keessaa. Amma fakkeenya gara googil kiroomii keessa galeen isin agarsiisa. Googil kiroomii keessa seeneen isin agarsiisa. Achirraa ni buufattanii warreen pileestoorii iddoo isin jirtan biyya isin keessa jirtanutti hankonaa fiduu didennaan googil kiroomii keessaa argadhe. Asirratti maal jettanii barreessitanii qur'aan haaluma amma argaa jettan kanaan kunoo qur'aana jedhee silaa waan barreessee jiruuf naa fide hamma argaa jettan kana qur'aan for all jettanii eega barreessitanii sarchii ni gootanii asii achi kaasanii goo kan jedhu kan rukuttanii sanaa barbaade isinii fidaa. Maasha Allah fideera hammaanaa kunoo kana keessaa warreen pileestoorii keessa anammoo pileestoorii kana rukutee pileestoorii eddeen jirtu kanatti waan hin hojjenneef oliin harkisaa ol harkiseen kana keessaa barbaadadhaa. Oliin harkisaa kan hin buufadhee kunoo isa isin argaa jettan kana kanaan hin buufadheanii kanaan naa bu'ee isin immoo yoo barbaaddan isa kana rukuttanii buufachuu ni dandeessanii. Isa kana buufattanii rukuttanii googil pileey istoorii keessa isin galchaa achiin googil pileey istoorii keessaa buufachuu ni dandeessanii. Hamma gara aappichaatti isin dabarsa. An buufadhee waan hin qabuuf baay'ee namatti tola aappichi. Kun amma keessan galaa. Amma akkasitti nama bana. Intarneetiidhaan hojjeta quraanni kuni. Sila waan keessa jiree galee jiruuf amma fakkeenya asitti bakka asirraa isin agarsiisaa ilaalaa. Bakka jalee kanatti jechuudha. Laanguweej jira. Laanguweejii rukuttanii namoonni Ingiliffaan buufachuu barbaadan, Arabiffaa buufachuu barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessanii. Natti tola baay'ee.
my language bakka jedhu sana rukutaa. Achii ka'een bakka ni argitan yaada kunoo asitti argattanii Al-Qur'aan jedha asirratti. Achii kaatanii fakkeenya sadaffaa kana irratti yookiin lamaffaa kana irratti ni gootanii haala kanaan isinii fidaa. Suuraa isaa dhumaa hanga dhumaatti suuraa jedhaara annabawiyya seen jedhaara asirratti na rukutaa. Kiyya intarneetiin waan dadhabaa ta'eef harkisee fiduu waan danda'u keessan immoo intarneetii haala isin barbaadan isinii fidaa. Dhagaatan yaada पढ़ें एक आवाज़ में ऊंची आवाज़ के साथ सही मखारिज के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा कोशिश करें कि ऊंची आवाज़ से भी पढ़ें और हर मखारिज को सही तरह अदा करने की कोशिश करें. इधर उधर सर karaatti kun asirra jira. सीधा रखें, हाथ नीचे कर लें. Kana taraatti du'aa jira, kitaaba hadiisa jira, wanti isin barbaadne gubbaa kanarra jira. और ऊंची आवाज़ में पढ़ें. Irra bu'achuu dandeessanii as keessaa hundi kun uuma hojjetu duwwaadha. Waan nama fayyadu itti fayyadamaa isin jedha. Hordoftoonni yuutuubii Jamaaluu Tuubee viidiyoo kanan baay'ee natti tole. Aappiin kun namoota hafazuu barbaade takkasuu hafzii ni hafazii jedhee yaada. Viidiyoon kun bakka isiniif ana jedhee kan natti tole naan baay'ee natti tole. Isinis itti fayyadamaa isin jedha. Nagaatti.